Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan AMN Plus sagalee dhalootati qophiin keenya simboo Finfinnee torbeedha simbira ga'u eegaleetiin kan jiru. Qophiin keenya simboo Finfinnee torbee kana immoo kan irratti xiyyeeffatu gamoowwan magaalaa Finfinnee keessatti ijaaraman. Kanaan dura maal fakkaatu keessattuu halluun ittiin dibaman maal fakkaatu erga hojii misooma koriidaraa eegalame maaltu jijjiirame kan jedhu irratti kan xiyyeeffannu ta'a. Qophicha AMN Plus sagalee dhaloota fi abbaa taayitaa bulchiinsa misooma koriidaraaf qarqara lageenii magaalaa Finfinnee waloon ta'uudhaan torbeedhaan kan simbiraan gahanidha. Qophicha kan dursu immoo Anguddataa Jamaati. Aga xumura qophii keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Finfinnee keessatti gamoowwan lakkoofsan hedduu ta'anii fi dhedheeroon turaniiru. Garuu gamoowwan kunneen kan mootummaas ta'ee kan dhuunfaa waan abbaa hin qabne fakkaachaa turaniin yaada jiraattota magaalattiiti. Gamoowwan magaalattii keessa turan magaalaa Finfinneef miidhagina ta'uu osoo qabanuu halluun jijjiiramuu dhabuu fi buburraa'uun fuulleewwaniin ijaaramuun miidhaa isaan irraan gahaa akka tures kaasan. Kan durii fi kan ammaa garagara. HFH irraa fagaata jechuun dura akkana jiru buburree wayiiti laaluudhaas sin gammachiisu laaluudhaas ittiin tolu hojjetamaa jira. Amma garuu das nama jedha olaalaan baay'ee namatti dhaga'ama baay'ee nama gammachiisa. Duraan akkuma beekamu misooma koriidarii kana dura gamoon kan mootummaallee ta'e kan dhuunfaallee ta'e akka barbaadametti dibama ture halluu barbaadan dibama ture. Kun diimaa dibaa, kun adii dibaa, kun magariisa dibaa akka barbaadetti ija namaatiifis xiqqoo ija nama qaba ture baay'ee fokkisa ture. Kofaayi warri halluu dibee fixne jedheetti illee taa'e halluun isaa akkuma bifa garagaraa qaba waan ta'eef baay'ee hin bareedu ture fokkisaa ture. Noo magariisa laaltee asiin immoo asiin diimaa laaltu asiin immoo calaqqisa batalee mastawootiin isaa midhaan gaafa honnoo jedhu baay'ee ijarratti feektii qabaachuu danda'a. Inni utuun dhumin illee amma gamoon akkasitti jedhee dhaabbatee ture jira. Isaan akka halluu dibaman godhamee jira. Halluu istaandaardaan akka dibaman godhameera. Innis baay'ee bareedaadha gaariidha. Qalamni isaa garagara ture. Amma garuu baay'ee ijaaf toludha. Gamooleen dura Finfinnee keessatti argaa turre gamoon baay'ee rakkisaa ture. Halluu adda addaatti dibama. Gamoo daandii maddiitti jalqabee turre kan hin dhumannetu jiraata. Gamoon lolaadhaan waan adda addaa du'ee kan karaa irratti argamu odoon dhumatee namoonni jedhu waan akkasii ture yeroo duriitti jechuudha. Fakkeenyaaf halluu shanjaa akkuma gamootiin akkuma abbaa dhuunfaatiin halluu adda addaa dibamu. Halluun adda addaa sun immoo sanis ilaaltee kanas ilaaltee yaa'u isaati effektiividha jechuudha jirratti. Kanaaf immoo isa ammaa faana wal qabannee ilaalle baay'ee garaagarummaa qaba. እዚህ በፊት ከኮሪደር በፊት እንግዲህ በጣም የሚያስጠላ አካባቢ ነበረ። በተለይ ደግሞ የህንጻ ግንባታ ምናምን ናኖን ኩን ሆጂ ሚሶማ ኮሪደራ ፊ ቀርቀረ ለጌኒን ዱራ ባየ ነማ ጅብሲሰ ቱሬ ኬሰቱ ገሞወን ሞፋኒ ኢጀ ነማፍ ሂንቶለኒ ለጌኒስ አከሱማ ፎሊ በዳ ቀቡ ገሞሌን ናነዋ ከነቲ ጃረመን አባ ዋን ቀበን ሂንፈካተን ቱሬ ujummoowwan bishaanii gamoorraa karaa diizaayinaa isaa eeggateen bishaan rooba dabarsoo qabanuu gubbaarraa asii gadi callisanii gamoorraa yaasu. Halluuwwan gamoowwanis ija namaattiin tolani. Gamoowwan tarreedhaan ijaaraman halluu gosa adda addaatti dibamu. Tokko diimaa yoo dibame kan biraa ammoo magariisa dibuu danda'a. Bakkuma tokko dhaabbattee halluu hundaa ilaaluu dandeessa. Kun ammoo ijaaf gaarii miti. Gamoo hedduu irratti fuulleetu baay'ata. Yeroo aduu balaqqeessa'uun ija namaa miidha ture. Naannoon kun gamoowwan garaagaraa naannoo kanatti mul'atan kan ija namaatti hin tollee fi balfoota garaagaraan carraa gaariin naannoo kanatti hin turre waan ta'eef naannoon kun koolidariin erga hojjetame bu'aa qabeessa argamuudhaan naannoo kanatti rakkoowwan garaagaraa halluuwwan garaagaraa kan ija namaatti hin tolle kan nama kamiifuu hunda galeessa kan hin taane ture. Daawwitiiwwan as keessatti ijaaraman daawwitiiwwan ija namaa irratti dhiibbaa geessanii fi balfoota garaagaraatiin kan marfame naannoowwan adda addaa naannoo kana keessa kan jiru balfootaan kan marfame lolaan garaagaraa bakka kanatti sassaabee han ajaansaayyuu nama hin deemsine ture foolii garaagaraa kan qabu. Amma garuu wanti kun qulqullaa'ee hundaafuu hawwataa miidhagaa akka ta'utti waan ijaarameef isa kanaan duraarraa taajjabbiin keenya
harka dhibba keessaa dhibba fooyyeera inneetti taman. Obbo Godaanaa Zallaqaa abbaa taayitaa ijaarsa fi to'annoo magaalaa Finfinneetti ogeessa ijaarsa fi to'annooti. Ijaarsi magaalaa Finfinnee keessatti kanaan dura raawwatamaa turan akka feeteen nama dhuunfarratti kan hundaa'edha malee istaandaardii magaalaa kan eege miti jedhan. Finfinneen kana dura ilaalchi magaalummaadhaaf nuti qabnuyyuu gadi aanaa ture. Gadi aanaa ture yoo jedhu magaalli tokko kan itti pilaan ta'uu qabu ture yeroo dheeraadhaaf dhaloonni wal harkaa fuudhaa ijaaraa akka deemutti ta'uu qaba ture. Finfinneen kana dura sun yaada keessa otoo hin galle kan isiin pilaan taate. Akkuma ilaallu yeroo har'aa kana Finfinneetti ijaarsaa wal qabatee wanni baay'ee nama rakkisaa jiru. Ijaarsonni kana dura ijaarramanii istaandaardii ijaarsaa hin guunne yeroodhaan kan waldee sustainable construction hin turre. Isa kaan yoo yaaddu isa kaan jalaa diigaa kan deemtu ta'e. Kana wanna ta'ee fi ijaarsi Finfinnee ijaarsi magaalota keenyaa kana dura kan ture sirritti fuulduree fi kan aggaame hin turreeshu. Kun dhiibbaa maalii uume? Dhiibbaan inni uume namni fedhii namaa dabalaa deema. Wanna tokko har'a argatee boru ammoo kan san caalu teknooloojiidhaan deeggaramee haala yeroo sanaatti haala yeroon sun itti dhaqqabetti wal faana deemuu qaba ture. Maal ta'ee kan kana dura ture wama yeroo sanaatti kan inni ilaallatee taa'e abbaa qabeessummaa mirga qabiyyee nama sanii hin argatee namni kan argate sana ammoo jijjiiree gara fuulduraatti ijaaruudhaaf ammoo tokkoffaa kan inni qabiyyeen inni qabateeyyuu qoqqoodamsi lafichaa parcellation yookiin immoo shinishaanoo kan jedhamu suni sirrii hin turre. Namni tokko dhufee bakka tokko hin qubataa sanatti hirkatee namni biraa ammoo dhufee itti hirkatee qubataa pilaaniidhaan dura fedhii uummataa dursee deeme ture. Hojiin misooma kooriidaraaf qarqara lageenii daandiiwwanii fi lageen magaalattii keessatti argaman akkuma miidhagse gamoowwan magaalattii keessatti argamaniifis carraa kan fide ta'uu jiraattotni dubbataniiru. Sammuun keenyarree yaada biraa keessaa bee kana gisee laal das nu jedha. Daa'imti keenyarree dhufee asitti gisee ayyaana waggaa gisee as dhufne yoo kana laal waan mana keenya jiru nutti fakkaata. Yoo asirra laallee yoo as baane gallu bakka mana keenyan tokko jechuudha. Dur waan akkana arguudha laaluudha jechuudha asii gara hawaasaa deemna birrii kaffallee biyya hawaasaa santu sirriitti das namadha dur. Amma biyyi keenya biyya hawaasaa caalaa jira. Indoon biyya alaatti immoo kaa jira biyyi keenya. Amma baay'ee das nu jedha. Gara biraan deemnu biyya keenya irratti gadi baanee hoo gallus hoo baanus biyya keenyatti nu gammachiisaa itti gammadaa jirra. Amma garuu akkuma agartu istaandaardiidhaan halluu wal fakkaataa ta'e bareedaa ta'e giree dibamee kanaan dura haaromsuullee namnillee gamoo isaa yeroo tokko halluu dibnaan hin haaromsu ture. Amma immoo akkuma agartu bareedee gamoon waggaa 10 waggaa 20 lakkoofsellee amma haaraa fakkaata jechuudha. Akkuma agartu bareedee jira. Baay'ee jijjiirama qaba. Gaafa ijaan laaltu tokkoffaa ijarratti effektii qaba. Lammaffaa immoo jireenyaafillee namni naannoo kana naannoo bareede san filata jechuudha. Turizimiidhaafis naannoo kana akkuma amma sanbataa fi gaafa qidaameef sanbata otoo dhufte naannoon kun baay'ee filatamaa namni itti sosocho'u namni teechoo kanallee daawwatee suuraa ka'aa viidiyoo turistoonni adda addaatillee iddoo garaagaraatillee dhufee namni asitti dabarsa jechuudha. Akkuma amma laalla kun gizee duraarraa amma baay'ee tashaashaleera karaan irree akkasuma lagni daaree baay'ee qoshaashaa ture amma immoo baay'ee bakka baay'ee tokko bareedee iddoo kwaasii itti taphannurree amma baay'ee nuuf fooyya'ee jira. Katamaan keenya baay'ee guddachaa jiran jenna. Baay'ee tokkoon qoshaashadha ture bakka siruma beestaalee waan tokko ayyaaf waan tolle ture amma baay'ee fooyya'ee bareedee jira. Anamma yaa waalli bal'ina daandii waggaa fudhatte amma daandii karaa fudhatte baay'ee bal'aadha. Akka barbaadnetti deema namni akka durii wal dhiibuun hin jiru walitti bu'uun hin jiru. Kanaaf immoo gama gamootiin waggaa fudhatte amma gamaanis bitaadhaanis mirgaanis haa ta'u gamoon hunduu bareeda wal fakkaata bakka halluu isaa tokko maabiraatii qaba dimlaayitii adda addaa qaba halkan immoo
yeroo barbaade yeroo durii amma fakkeenyaaf karaarra sharaat ture waan adda addaatti ture an akka tubboo minaamina ture karaarra deemuu hin dandeechu jechuun durii adda addaa karaarratti sitti ba'ee waan adda addaa dhagaadhaan as rukutu waan miidhaa asirraa gaggeessu yakka adda addaa asirratti raawwatu anna adda addaa asirratti raawwatu ture jechaadha. Amma halkan ilaallan amma daandii kamirrattu saa ja'a ture sa'aatii 8 ture halkan ka'ee maatii ofii fudhatee wookii kan karaarra deemuu jira amma jechaadha. Akka barbaadetti guyyaadha amma Finfinneen guyyaa fi halkan garaagarummaan qabu qaama. Guyyaanis akka halkaniiti halkanis akka guyyaatti jechaadha. Kanaafuu immoo amma haala jiru abbootaan itti teessee boqottu hin jira. Abbootaan itti waan itti bashannantu hin jira. Waayifaa jira karaarraa maabiraata jira. Dhugaa dubbachuudhaaf ta'e amma Finfinnee baay'ee keessa jiraachaa ture. Amma olaallu garuu akka waan haaratti amma gana waan akka Finfinnee galleetti of ilaalaa jira. Nuuttuu waan haaraa ta'ee jechaadha. Maaliif boota adda addaa ogaa deemte lagarra waan ture hin beekna. Shittaan yaa'u fooliin adda addaa lagarra sinoofu hin xiraa. Amma immoo galaalte yaa'u namoonni baay'ee indoo laga maddiitti dabarsu. Daandii irra dabarsu. Boota adda addaa boota bashannanaa kana boota akka adda addaatti dabarsu waan ta'eef hangara duriitiin garaagarummaa guddaa qaba. Yeroo ammaa erga jijjiiramni kun dhufee booda halluuwwan garaagaraa halluu fedhii nama tokkoo otoo hin taane halluu hunda galeessa ta'e dibamee naannoon kun hundaaf mijattuu fi hawwattuu akka ta'u dhimmi kun yeroo gabaabaa keessatti otoo wanti kun ooleen buliin dhimma kana hojjetamee qulqullaa'ee ija namaaf kan tolu taa'ee jira. Isarratti kan darbe akkaataa namoonni fedhan otoo hin taane akkaataa hundi namaa tokko ta'ee akkaataa rakkoowwan garaagaraa hin taanetti ilaalcha tokkummaatiin misooma tokkummaatiin akka hunda keenya wantoota kana ija tokkoon xiyyeeffannoo tokkoon garaagarummaa gosummaan gandummaan otoo hin taane ilaalcha tokkummaatiin hunda galeessa taanee wanti kun akkaataa halluu nama hundaa mijataa ta'utti waan mijateef kan kanaan durarraa isa ammaa fooyyee qaba. Wantoota istaandaardii magaalummaa mirkaneessan keessaa tokko halluu ta'uu kan kaasan obbo Godaanaa Zallaqaa halluun ammoo miidhagina magaalaa akka dabaluu fi fayyaa hawaasaatiif illee faayidaa akka qabu himan. Kana dura halluuwwan gamoo irra jiran kan barbaade dibu namni istaandaardiin isaa lafa kaa'ameen jiru inni kun maal fidaa fayyummaa namaarratti hawwata naannoodhaan wal hawwatee jiraachuu irratti rakkoo qaba ture. Kana yoo jedhu halluuwwan tokko tokko jiru. Halluun yeroo baay'ee namni wajjin turuu hin qabne. Fakkeenyaaf akkuma warri saayikooloojii qoratu jedhutti halluu diimaa faana yeroo dheeraa turuun gaarii miti onneedhaa fi dadhabbii fida jechuun akkasittu jira. Iddoo hojiitiin wal qabatee ammoo gamoo tokko naannoo ollaa nama sanii ta'etti hin hojjeta. Namni tokko naannoo sanatti hin hojjeta. Mana sana keessa taa'ee ammoo gamoo sana bukkee isaatti isa cinaatti argaa hin hojjeta. Kun ammoo maal fidaa? Garagarummaan halluu kuni rakkoowwan diimaa kan akka fakkeenyaatti kaasuu malee halluuwwan adda addaa jiru. Halluun nama faana yeroo dheeraadhaa fi turuu hin qabne. Amma maaltu ta'ee inisheetiivii dura bu'aa mootummaa keenya Dr. Abiy Ahimediitiin kan jalqabame halluun magaalaa kanaa halluun magaalota keenyaa wal fakkaachuu qaba, istaandaardi ta'uu qaba. Kun ammoo bareedinaa fi fayyaa itti fufiinsa qabeessummaa mirkaneessuudhaaf illee kan fayyadu waan ta'eef jedhamee istaandaardiin ba'ee amma giree faamilii gara ta'e giree faamiliin kuni gara walitti dhiyaate gara halluu 12tti hin hiikamaa jedhamee yaadama waan ta'eef halluu kana keessatti giree faamilii kana keessatti istaandaardii sanaanii gamoon tokko ijaarramee naannoo sanaa fi bareedina asseetii dabalataa ta'ee akka inni dhaabbatu malee miidhaa kan hin taane halluun kunillee fakkeenyummaa tokko agarsiisuu hin danda'amu. Hojii misooma kooriidaraaf qarqara lageenii hojjetameen Finfinneen magaalota biroof fakkeenya ta'aa jirti. Magaalaa Finfinnee kooriidaraadhaanii misoomsuudhaan kan wal qabate mootummaan keenya mootummaan jijjiiramaa kuni gadi taa'ee qorannoodhaan ilaalee maalti mala akkuma jalqaba siin jedhe waajjirri magaalaa Finfinnee kan ijaarsaa fi to'annaa kuni waggaa fuuldureetti magaalaa moodelaa akka Afrikaatti taatu ta'uudhaaf mul'anni inni of dura kaa'ee hojjetaa jiru jira. Sana gochuudhaaf ammoo murtoon mootummaan murteessee kooriidaraan
qarqara laggeenii misoomsuudhaan kan inni itti seene kuni isa sanii fi ol ka'iinsa guddaa ta'e galumsa guddaa ta'e itti deemamaa jira. Wanna ta'eefi yeroo ammaa kana mootummaan gadi taa'ee mari'atee murtoo murteessee magaalaa kana yoo cal jennee kan ilaallu taate akkuma miidiyaa adda addaa irratti dhagaa turre gamtaa Afrikaatii fi giddugala ta'uun keenyaayyuu hamma gaaffii jalatti galutti kan dhaqqabe tureyyoo amma misoomni koriidaraa kuni akkuma mootummaan murteessee akkuma itti yaadame magaalota biyya keenya keessa jiranii fi babal'atee fakkeenyummaa ta'e moodela ta'eera. Akkasuma biyyoota adda addaa keessatti yoo kan ilaallu taate akka Finfinneedhaa jedhamee xiiqiin pozitiiv ta'e xiiqiin gaarii ta'e suni nutillee hin dandeenya lakka. Afrikaan hin dandeessi. Dhaloonni Afrikaa hin danda'a, ijaaruu danda'a, fooyyessuu danda'a, fuuldura ilaaluu hin danda'a. Wanna jedhamu ilaalcha akkasitti jabinna akkasii akka of keessaa qabnu agarsiisuu ta'ee koriidarri kuni magaalaa kana immoo magaalaa moodela taate istaandaardii guutuu kan qabatte fuuldura ishii kan aggaamtee ta'ee karaa koriidara kanaatiin hojjetamuun eegalameera. Hojiin kun ammoo itti fufiinsa qabaata. Hojiilee misoomaa hojjetaman kanneen eeguu fi kunuunsuun dirqama isaanii ta'uu jiraattotni magaalattii kunneen himaniiru. Hojii misoomaa kana kan tiksuu qabu mootummaa qofa osoo hin taane hawaasa naannoo sana jiraatu qofa hin taane kan hunda keenyaati waan ta'eef anarraa kaasee nama dhuunfarraa kaasee hundaaf kan akka gaariitti kan eenyu hin qoonne qoodiinsa garaa kan hin taane hundaafuu tokko ta'ee akka nama dhuunfaa kan tokko keenyarra kaasee hawaasa naannoo jiran hundi keenyayyuu xiyyeeffannoo goone akka eegnu nurraa eegama gahee keenyadhas. ይህን ነገር መጠበቅ ያለበት መንግስት ብቻ ሳይሆን ሁሉም ግለሰብ misooma kana kan eeguu qabu mootummaa qofa osoo hin taane uummanni hundi eeguu qaba. Mootummaan misooma kana fakkaatu kan rakkoo keenya fure hojii magaalaa keenyaa miidhegsee nuuf hojjeteera. Kunuunsuu fi eeguu kan qabu garuu nuyiidha. Naannawaan kun akkanatti bareeduun isaa nama ajaa'iba. Sanuu yeroo gabaabaa keessatti hojjetamee xumurame. Hojii misoomaa magaalaa Finfinnee keessatti hojjetame ulaagaa magaalaan tokko guuttachuu qabdu kan guutedha kan jedhan obbo Godaanaa Zallaqaa. Hojichis karaa uumama hin miiniin kan hojjetame ta'uu eeran. Ilmi namaa uumama wajjin adda ba'uu hin danda'amu. Uumama simatee uumama ofitti simsiisee jiraachuu qaba. Kana jechuun gamoon tokko yoo kan ijaaramu taate yookiis daandiin tokko kan ijaaramu yoo taate uumama naannoo isaa jiru mancaasee ijaaramuu hin qabu. Ijaarsi tokko yoo kan ijaaramu yeroo ijaaramu mana ta'ee daandii ta'ee uumama jiru balleessuu osoo hin taane uumama jiru sirriitti kan kunuunsee ta'uu qaba. Laggeen jiru otoo daandii isaarraa hin daddabsin eeggatee qulqullina isaa eeggatee daandii isaa eeggatee akka inni adeemu gochuudhaan akkasuma bineensota naannoo isaa jiru adamsuudhaan balleessuu osoo hin taane ofitti madaksanii mukkeen yookiis giriinerii marga jiru mukkeen jiru eeganii itti adeemuu qabu. Kanaaf pilaaniin magaalaa maal jedhaa? 30-40 kan jedhutti jira. Daandii persentii magaalaa keessatti daandiin persentii 30 magariisummaan ammoo persentii 30 ijaarsa ammoo persentii 40 jedhee pilaaniin magaalaa hin kaa'a. Kana ammoo misooma koriidaraa irratti yoo kan ilaallu isa kan ammoo gadi bu'ee pilaanii keessa galchee of dura ilaalee ka'ee kan hojjetamaa jiru. Kanaaf namni tokko wanni biqilooti kuni laggeen daandii ofii eeggatanii yeroo dhangala'an kana keessa namaatti hawwata gaarii kenna. Namni haara galfii argata. Namni uumama keessatti ammoo uumama wajjin wanna uumamee fi uumama kana wajjin sirriitti wal danda'an yeroo jiraatanu keessa isaatti furii yookiis ammoo gammachuutti dhaga'ama. Egaa daawwattoota keenya qophii keenya Simboo Finfinnee torbee kanaatiin dhimma irratti xiyyeeffannee dhimma gamoo magaalaa Finfinnee keessatti argaman irratti xiyyeeffachuudhaan egaa qophii kana kan simbiraan geenye jiraattotni magaalattis akkasumas ogeessotni damichaa kanaan dura gamoowwan magaalattii keessatti argaman halluu gosa garaa garaa dibamuudhaan jiraattotni magaalattii guyyaa aduu keessa yommuu deeman halluu tokko ilaalanii halluu tokkotti gaafa jijjiiran qaroo isaan irratti rakkinootni garaa garaa uumama akka tureedha kan yaada isaanii nuu qoodan jechuudha. Erga hojiin misooma koriidaraa hojjetame egaa halluu wal fakkaatan dibamuudhaan gamoon magaalattii keessatti argaman akka miidhagan
magaalaa Finfinneetiifis faaya dabalataa akka ta'anidha egaa odeeffannoon arganne kan argisiisu. Egaa qophii keenya Simboo Finfinnee torbee kanaa dhimma irratti xiyyeeffachuudhaan simbiraan geenye dhimma kanaadha. Torban qophii birootiin walitti deebina. Nama torbanii nu haa taasisu jechaa qophicha dursuudha si waliin turtii kan taasisan guddataa jamaatiin ture. Yeroo gaarii qabaadhaa.